Oromoo isin akka buddeenaatti kutaaf gandaa wal nyaadhaa. Isa lubbuu balleessu rasaasa waliif baadhaa. Karaa galmaa gubbaatti waliif ta'a sakaallaa. Hanga isaan ol seena nutti warri nuun jedhan gaallaa. Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa. Yaasee Haile Sillaasee kottuu nu bulchinu hin dandeenye jedhanii waamaa turan. Polotikaa yookaan siyaasa qaba wantichi. Gar tokkoon amantaan kun akka waan amantaa jara kanaa ta'e ammas uummata kanatti agarsiisaa jiru. Bataskaanni kun waltajjii bataskaanaa irra dhaabbatanii dubbatan waan ta'eef. Abbootiin Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeessaan hidhamuun mufii uummata biratti uumee jira. Amajjii 23 bara 2024 Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeeffamuu hordofee manni jireenyaa hangafa Phaaphaasii kutaa Lallabaa Wallagga Lixaa Abuna Gabri'eel bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti diigamee jira. Mirga afaanii ofiitiin waaqeffachuu fi nama ofiitiin tajaajilamuu uummanni Oromoo walakkaa jaarraa tokko oliitiif gaafataa ture. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa deebii dhabnaan amajjii 26 bara 2023 gareen Abuna Saawuroosiin durfamuu kutaa Lallabaa Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sooddoo Daachee magaalaa Walisoo mana amantaa Ortodoksii Rooballaa Waldee jedhamu keessatti Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sab-lammootaa hundeessuun Phaaphaasota 26 muude. Hangafa Phaaphaasii mana lubummaa Shawaa Kibba Lixaa kan ta'an Qulqulluu Abuna Saawuroos, Qulqulluu Abuna Isxoosxiyoosii fi Qulqulluu Abuna Zeenaa Maarqoosiin kan raawwatame muudamni Phaaphaasota 26 mana amantaa naannoo Oromiyaaf Phaaphaasota 17 fi mana amantaa naannoo Kibbaatiif Phaaphaasonni 9 mana amantaa Rooballaa Waldiitti muudamani. Hundeeffamuun Sinodosii haaraa fi muudamni Phaaphaasota Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti muudama guddaa uumuu hordofee giddu lixiinsi muummicha ministeeraatiin dubbii jaarsummaan akka dhumatu taasifame. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii uummanni Oromoo afaan ofiitiin waaqeffachuu fi nama ofiitiin tajaajilamuu gaafataa ture deebisuuf waadaa seenus naannoo Oromiyaatiif Phaaphaasota 7 qofa muuduun gaaffii uummataa ukkaamsee bira darbe. Hidhaa fi doorsiifni garaagaraa Phaaphaasota Sinodosii Oromiyaa fi saboota hundeessan irratti taasifamaa ture. Gaaffiin uummataa deebii argataa akka hin jirre kan hubatan abboonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos amajjii 23 bara 2023 hundeessuun labsan. Ibsa hundeeffamuu Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos kan dhiyeessan hangafni Phaaphaasii kutaa Lallabaa Wallagga Lixaa Abuna Gabri'eel afaan keenyaan barachuu fi waaqeffachuuf baroota dheeraaf dhorkamnee jedhani. Afaan keenyaan barachuu fi waaqeffachuuf bara hedduuf gaafanne. Sinodosii fi mana lubummaa waliigalaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biraa deebii dhabnee jedhani. Kanaaf mirga afaan keenyaan waaqeffachuu fi barachuutti fayyadamuuf Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeessuun ibsan. Hundeeffamuu Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos hordofee Phaaphaasii hangafaa kutaa Lallabaa Wallagga Lixaa Abuna Gabri'eel jalaa humnoonni mootummaa mana jireenyaa isaanii kan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti argamu diigani. Abboonnii fi tajaajiltoonni 9 Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa teessoo Pheexroos hundeeffamuu labsan ammoo hidhamuu maddeen amanamoo OMN'tti himanii jiru. Maddeen OMN'if yaada kennan akka jiranitti abboonni kun humnoota tika mootummaatiin ukkaanfamanii fudhatamani. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Oromiyaa fi uummanni bal'aan mootummaan abboota muummichi ministeeraa akka ajjeefamuu fi aangoo irraa buufamuu waamicha dhiyeessaa oolan dhiisee abboota mirga afaan ofiitiin waaqeffachuu uummata mirkaneessuu qabsaa'aa hidhuun qaaniidhaa jedhani. Abuna Luqaas Addabaabayii irratti namni ergama muummicha ministeeraa ajjeesu fudhatu qophaa'e jechuun waamicha taasisaa ture. Abbootiin biroos kan lallabaa fuula qofa taasisuu qaban mana amantaa keessa dhaabbachuun dhimmoota siyaasaa irratti waamicha garaagaraa wayita dhageessan ni mul'atu. Mootummaan qaamota amantaa dawoo godhachuun waamicha kookkaraa fi ajjechaa taasisan irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuu dhiisee abboota mirgaa fi afaan ofiitiif waaqeffachuutti fayyadamna jedhan hidhuun fudhatamaa hin qabu jechuun amantoota kutaalee Lallabaa Oromiyaa dabalatee uummanni Oromoo balaaleffataa jira.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa mootummaan hangafa Phaaphaasii kutaa Laba Wallagga Lixaa Abuna Gabriel dabalatee booda hidhee atattamaan gadhiisuun mirga afaan keenyaa waaqeffachuu nu kabachiisuu qaba jechuun gaafachuu irratti argamu. Akka barsiisaa Akiliiluu Alamuu jedhanitti abbootiin amantaa kunneen kaleessa galgala naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Abdii Noonnoo jedhamutti waajjira keessa osoo jiranii to'atamanii jiran. Namoota dhuunfaallee abboota faana mana sana keessa jira hundumayyuu guuranii sokkanii waajjira keessaa hundumaa guuranii sokkanii gara dhaqaniin eessaa akka dhaqaniin homaa argachuu hin dandeenye haga ammaa barbaadadha kan jirru. Phaaphaasonni amma kan qaban Phaaphaasota sadii. Isaanis Abuna Gabriel walitti qabaa Sinodoosii Oromiyaa fi hangafa Phaaphaasii biyya godina Wallagga Lixaati. Inni lammaffaan immoo Abuna Barsumaa jedhamu qondaala hangafa Phaaphaasii Wallagga Bahaati. Isaan sadaffaan Abuna Iyyaasuu jedhamu qondaala Phaaphaasii godina Qeellam Wallaggaati. Isaan kana sadeenidha ammaa fi kan qabamanii. Isaan faana amma abboonni baay'een koree keenya keessas namoonni baay'eenis warri fira isaanii ta'anii baay'eetu faana jira bakka isaan buusan dhabne. Poolisiidha. Warra poolisii naannoo sanaa gaafannaan nuti ajajni baddaadhaan nu dhufeedhan. Amma baddaadha gaafa nuun jedhan Shaggarirraa ta'ee fi kutaa magaalarraa ta'ee fi naannoorraa ta'ee adda nuuf hin baasne isaanii. Milishoota fi poolisoota mana diiganis gaafa gaafannu ajajatu baddaadhaan nu dhufeedhan isaanis. Ajajni kun eessa akka dhufeef adda baasanii nutti himuu hin dandeenye qorachaa jirra hanga ammaa. Barsiisaa Akiliiluun itti dabaluudhaan abbootiin amantaa kunneen osoo to'annoo seeraa jala hin oolfamin dura Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros yookaan immoo Manbara Phexros jedhamuun waamamu hundeeffamuu isaa ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kenna. Oromoo isin akka buddeenaatti kutaaf gandaan wal nyaadhaa. Isa lubbuu balleessu rasaasa waliif baadhaa. Karaa galmaa gubbaatti waliif ta'a sakaallaa. Hanga isaan ol seena nutti warri nuun jedhan gaalla. Isin maqaa sagaliin moggaasa waliif laadhaa. Ofumaa walajjeesaati irbaata gaddaas nyaadhaa. Haayyuu of harkaa qabdan haamilee cabsitanii. Maanu'aalii milkaa'uu wal harkaa dabsitanii. Isa jabaatee hojjetu mogolee jalaadhaa. Orma miinjee gootanii jirma walirra ka'a. Galma geenya jettanii hin yaadinaa gonkumaa. Waan bor isinirra ga'uuf isin komatinaa uumaa. Garbummaa sakaleessaa dachaa torba kan caalu. Gaafanni deemaa dhufee diinqatti ol nu galu. Dhiirri dhagaatti daakee osoo hin boo'in shamarrii. Arra nagaa deebisaa dhaabbatee nafu. Yaase Haile Sillaasee kottuu nu bulchuu nu hin dandeenye jedhanii waamaa turan. Polotikaa yookaan siyaasa qaba wantichi. Gar tokkoon amantaan kun akka waan amantaa jara kanaa ta'e ammas uummata kanatti agarsiisaa jiru. Bataskaanni kun waltajjii bataskaanarra dhaabbatanii dubbatan waan ta'eef. Gar tokkoon immoo mootummaa biyya bulchu tuffatanii mootummaan amma jiru kun amma karaa keessanii amma du'aa keessanii ga waan ta'eef kottuu nu bulchii jechuudha. Hiika qaba waan ta'eedhaaf isaantu dubbate namiti isaan dubbataniin dubbachaa jira. Ragaan jechan jedhe sanaa ta'e dubbachaa jira. Malee kana jechuun barbaanne inni isaan jedhan iyyuu hin gaawaa sababa ta'eef. Sababa kanaaf bataskaanni miidhamte mana amantaa keessaa bataskaanni godaanee qabeenyaa isheetiif maleessaati uummata ishee hin barbaadan mana amantaa kana. Kanaaf deebiin uummata kanaa immoo qooqa kootiin nan baradhaa manni barumsaa furaanaaf ijaaramu qooqa kootiin kan na barsiisu kan na tajaajilu misooma walqixa argachuun qaba saba kamii wajjinii hiyyummaa keessaa ba'uun qaba. Saantima nurraa ol funaanuu duwwaatu hin ta'in wanti nuti ol argine deebi'ee tajaajila keenyaaf ooluu qaba. Gaaffii mirgaati uummati kun gaaffii siyaasaa yookaas gaaffii saba biraa miti kan inni dhiyeessaa ture. Uummati kunis taanaan warri uummata kana bakka bu'anii gaaffii jaraaf dhiyeessanis garuu bukkeetti dhiisanii yeroo paatriyaarkiin waliigala sinodosiitiin yaa'ii sinodosii ta'in ilaalamuudhaan ajandaatti dhiyeessuu didanii tuffii uummata kanaaf qaban. Uummati maal fida? Uummati kun maal godha? Uummata